بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبتي لما قباب دوك أبناك أبتين درا قمتشوغا قرآن سني بلتشو قرآن يتشوداخا بيتين يخيسا قيفمه هدو تيغا عالمني إسلاما هدو تيغا مجيشودا عربا أفريقيا آسيا بكهد دودا غرتيغا إثيوبيان أجايبا غا دنديتي دنديتي قدا خنا ربين كان نفيتشودا والدرقمي قرآن يتشو هدو وان نما غمتشيساتي أما اللي وان مسلم إثيوبيا دا وبليان قدو رايتشو واني غاقيفا مخوني مسلم إثيوبيا اللي وليتي لهيسا وبلايا ولي قدا ولي فيرومسا فيرو ولي قدا قرتي عداوات إلا ثم دران جدو جرتو اللي حقات ديما يجو واني قرآن آخون جتشو دا مالف بيشنتمي في جهات وأجيب ببه واني خونقا قيفا ميجو دا هدو قرتي قمتشو قرتي قداتو عالم إسلام رد جميعه أكا عالم إسلاماتي ونخوني أكا عالم إسلاماتي جمعشو قداتو عالم إسلامات جميعه إثيوبيا مغرتي جدب دوتنا إيكونومي جدب دودا ترولا في حربي دان لا فتيشو تبوليتيكا دان لا فتي حواسم دان لا فتي خانو مخيسة ربين قرآن سن أتشق جيسون توفيق قدادا توفيق قدادا garuu leet dhageenye nuti silaa namni tokko gartee ka juun kana gama duraa irratti gara biyyaa ijoollee deemtee jira Kanadaarraa ta adhaanaan akka malee adhaannisi adhaana Makkaadhaa takka adhaana Madiinaa fakkaatu hundaatu nu biraa deemee biyya jira Adaamaa kana jiranii silaa if duratti gartee quba qabaanne ijoolleen san akka ol baatee Finfinnee kanatti hirmaattu adhaana ranni goonaa jechuudha. Asitti Kanadaa kana keessatti magaalaa Edmonton kana keessatti ijoolleen san wal dorgomteeti adhaanaan tokkoffaa baatee shillimaata gartee doolaarallee fudhattee ijoollee santu Adaamaa jira. Ammoo wal dorgommii Qur'aanaatii fi adhaanaa kana nuti leet dhageenye jechuudha. Eeguma waa hundi dhume booda dhageenye silaa if dura dhageenye ijoolleen sanilleen akka deemtee gartee nu biraa deemtuun akka deemtee achitti gartee hirmaattu ni goona ture jechuudha. Warra gartee gaa qaama waan kana laalchisaa hojii waliin haasa'uunee yoo danda'ame akka ijoolleen nu biraa deemtee biyya jirtu akkuma tasaatti faamilii ilaaluudhaaf abbaa hojii deemanii jira. Ijoollee adhaanni isaanii adhaana Makkaadhaa fakkaatu. Ijoollee gartee adhaanni isaanii adhaana Madiinaa fakkaatuutu biyya jira. Warraa hojii gartee deemanii silaa if dura beeyne ijoolleen san gartee yoo mijjaawe akka gartee Finfinnee ol baatee adhaanaan waan biraallee dhaban adhaanaan wal dorgomtu goonammoo haa taatu leet dhageenye jechuudha. Eega waa hundi dhuma booda dhageenye ammoo gammachuun teenya hangana jennee gartee waan ibsinuumi gammachuu gartee gaafa najjaashii sanii rabbiin deebisee jechuudha. Gammachuu gaafa najjaashii sanii rabbiin deebisee ammallee wal dorgommiin international qur'aanaa kuni biyya 56 godhame kuni إسلام إثيوبيا دا ولد هيسايشو خسياسان فجاسي كبوليتيكان غمانا هركسي غرتي فجاسي ديغا واسالي فجاسي بوليتيكان كوني سياسان كون ديغا واسالي فجاسي ديغومتالي فجاسي واحد دوبليسي دين نما نياتي سياسان دنيا نما نياتي روحي نياتي ديغا نياتي لفيلي تجابسته يجو خاكنا غودي خنا هندا قرآني خوني سببا قرآني ربين أما حكمة داف برنا غرتي ربين قرآن والدرغمي قرآن فولي ربين ايسا جيسي إثيوبيا جيسي مالف مسلم إثيوبيا خنا ولد هيسو داف المسلم أخو المسلم مسلمني أبليس مسلماتي جانمني أبليس لمكبا tokko obboleessa islaamaati kaan ammoo obboleessa gartee maali kaan kanuma gartee rabbiin akka namaatti si waliin uume jechuudha. Ilma namaati ka islaaman ta'een ilma namaati akkuma keetitti rabbiin uume
tokkommoo muslima godhee uumeeti obboleessa siin jee rabbiin kaan ammoo ka islaaman ta'in kana akka keetitti rabbiin uume jechu kanuma qabdi malee gaa nama rabbitti namanne hundaan obboleessa keenya dhiiga keenya maarree jaanii waswaasaaf shakkiin godhan jechu duuba asirratti galata gartee gaa mootummaa Itoophiyaadhaa galateeffachuu feenaa bulchiinsa gartee Finfinnee irraa kaasee bulchiinsa gartee Oromiyaa irraa kaasee akka federaalaatti illee gaa nashkuruun ba'da shukrillah maaliif wanni kuni Haayile Sillaasaa keessatti hin godhamne Minilik keessatti hin godhamne egaa Dargii keessatti hin godhamne zamana wayyaanee hin godhamne zamana ammaa godhamee jechuudha. Kanaafuu wanni guddaan kuni wal dorgommiin guddoon addunyaan ammaan dura ka dhageenyu Dubai international competition achi gaggeeffamaa jechuudha. Takka Riyaad gartee takka gartee Kuwait keessatti warra abbootii qabeenyaa biyya qabeenya qabdu kana keessatti gaggeeffamoonni kuni waan dandeenyimi edaa dandeetiimi dubbiin keeysan jenne bar raachaa bar hajji kee ja'an bar raachi hajji kanaani dandeetuma kanaan jennaani dubbiin keeysa jejaan kana huccuu keeysa bu'ee arafaa dhaabbate kana jecha edaa hamileedha malee qabeenyaami jechu amma qabeenya kamiini Itoophiyaan muslimin Itoophiyaadhaa waan kana qopheessaa jechu dandeetii kamiini biyya gartee lolli quncaase jechu biyya gartee ekonomiin quncaase tana dandeetii kamiin gooti hada tawfiq min Allah rabbu marraa jechu dandeetuma rabbiitu waan kana fide jechu kanaaf nashkur ad-dawla mootummaa gartee ni galatoonfannaa waan akkanaa kanatti nuufufa nujajjab yani gartee fuuldurallee akka gartee nuu deebu nama gartee gaa kana galatoonfateetu muslimni Itoophiyaa guutuun mootummaa gartee galatoonfachuu qaba maaliif nama kana galatoonfateetu khabiraallee itti dabalataa jechuudha yoo kana galatoonfanne maal sii kana khabira kana galatoonfadhu khabiraa sii kana jechuudha kanaaf hedduu gammanne gammachuun duraa rasuulii rabbii biyya Najjaashii deema biyya gartee adlii haqaa fi dhugaa malee beeyne je'ee faarse gammachuun lammaffaadhaa tadheen gaddaa guyyaa 5 wal dorgommii gartee qur'aanni godhame kana jechuudha gammachuu lama agarre ani wal dorgommiin qur'aana guddaan kuni ni gaggeeffama jeeyyaan Itoophiyaatti jechuudha narraa hun dhufneewu wala watakka mana baanutti yaanne jechuudha ajaa'iba nutti immoo leet dhageenye silaa ijoollee akka makkaatti azaantu akka azaana madiinaatti azaantu jira tanu biraa yaate tabiyya kanadaa kanatti gartee shillimaata maallaqa fudhattee jira jechuudha azaanaan ammoo leet dhageenye silaa duraan nutti himame ijoollee san gartee gara Finfinnee ol deemaa jenneeni qaama gartee waan san qopheessee wajji wal garsiisne azaana bakka gartee kanadaatti illee ni dhiyeessina ammoo leet dhageenye jechuudha leet dhageenye jechuudha eeguma eegalamuuf deemu booda dhageenye umaatiimi gammachuutu irra guddaadha mootummaa Itoophiyaadhaa ni galatoonfanna mootummaa Oromiyaadhaa dachii gartee Oromiyaa irratti godhame ni galatoonfanna bulchiinsa gartee Finfinneellee ni galatoonfanna jechuudha akka fuuldurallee waan kana itti nuufufu wal dorgommiin qur'aanaa kun duuba hafuura muslima Itoophiyaadhaa walit dhiheessee jechuudha zanni illee xiqqoo gartee jidduu fuudhu jira jechuudha zanni gartee jidduu fuudhu jira muslima Itoophiyaadhaa walit dhiheessu jira wal dorgommiin qur'aanaa kuni hafuura ummataa tolche walit fide afaan Amaaraatiin dabra afaan Oromootiin dabra afaan gartee Ingiliziin dabra afaan Arabaatiin dabra akkana dabree jechuudha qur'aanni wal dorgommiin san afaan sadihin afaan Arabaatiin afaan Oromootiin afaan ammallee Amaaraatiin akkasi dabree walit dhiheesse laal muslima Itoophiyaadhaa walit dhiheesse rakkoo jidduu jirtullee gartee ni furaa jechuudha qur'aanni kanaaf gaari maashaallah gammachuu lama gaa addunyaa irratti rabbiin nu garsiise gammachuu Najjaashiitii fi gammachuu gartee wal dorgommii qur'aanaa akkanumatti itti fufaa muslimni Itoophiyaadhaa wal jabeeffadhaa muslimni Itoophiyaadhaa gartee isin obbaleeyyanii
بوليتيكا بجتني سياسة بجتني أدان ببهنا أفاني بجتني اللي أدان ببهنا أفان ربين قرتي سبرسي سيدبتلو أبو شكور دكتور أبو شكور تقافتكو قافة فالتوكسري دبته نما دعوة أفان أمارات نقول وخنا نمني قريدا أتاقونا دكتور عبد الشكور دبته قافة نقرتي فالتوك الرتي شيخ نما أفان أمارات دعوة قول وخنا نمني قريدا قرتي طعني ورانا أتاقونا كم جنان قوة داجي نمني سن نمني أفان تكو دبتو جي دكتور عبد الشكور نما تكو جي نمني أفان تكو دبتو نما تكو جي جان ربي رحمتها قلوا في نمني أفان لما دبتو نما لما أجي نمني أفان سدي دبتو نما سديه جيجان نمني أفان أفر دبتو نما أفر يجو نمني تكو يا أفان شن دبتي تكو إنني أمو نما شني عربا بلا دقوس ترانسليتين بربادو أماريفا بلا دقوس ترانسفيرين بربادو سومالي بلا دقوس سومالي نيا دبت أماري نيا دبت أورومي فا دبت عرب دبتا دكتور عبد الشكور ربي رحمتها قلوا في أكنا جي بالتوك الرتي ورقو نمني دعوة أفان أمارات نقول نما ورانو جرايشو أفان أمارات دبت أفان نفتنيات دبت ما رجي نما قرتي نما ورانا أمو أدو أفان أمارفات ندبرة أدو بوليتيكا دا حلال تاتي قرآن نقرتي أفان أمارات نقوف السرم مو وانجلتي يجو لا القرتها سياسة نكتي قرقل جتي قلبي نما متى نما جيرايشو نما قام فتشيسن جچو اكنمني افان اماراتين خافان امارا اوروموتين نغوني نما قام فتشيسن خناف دكتور دبي ساني فودي بيتي دورالاك يچو دكتور ابو شكور ربي رحمته غدو في بيتي اركانات نمني افان توكو بيخ افان توكو جلان ديم نما توكو جيچو نما توكو نمني افان لما بيخو نما لما جيچو نمني افان سدي اكنا جيتو اني جي هدو غمنه مسلمين اثيوبيا دا wanni wal dorgommin dalagami khuni heddu walitti muslima Ethiopia da walitti heese jechura